namoonni baay'een iqaamaa qabnaa paaspoortii harkaa qabnaa iqaamaa kana fudhannee yoo baanee jennee ala yoo baanee iqaamaan kun waan nu harka jiruu fi firii taanee ni hojjennaa harka kiyya jira iqaamaa waan ta'eef iqaamaa kana fudhadheen badaa namoonni jettanii yaaddan hedduu keessantu jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa haalaan jirutti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akka wajjin jirtan walee tuubeetti mana walee tuubee immoo sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa jabeechaa isiniin jechuun jaaladha waleen tala kaayyootti. Asumarraa laayik godhaa. Chaanaaliin kun chaanaalii keessan chaanaalii keenya qofa osoo hin taane chaanaalii keessan cimmireedha jechuudha. Cimmiree jennaan immoo afaan warra soddaatutti naan hin jedhina. Akkasumaani kanani jechuu barbaadu. Akkuma seensa viidiyootitti dhaggeeffatanitti jechuudha. Ijoollee baay'een baduu yeroo hawwan baduu yeroo yaadan yookaan immoo warroonni ala hojjetan yeroo nama gorsan maal jedhu wanni akkasii waan nama mudateef jechuudha. Iqaamaa yoo si harka jiraate iqaamaa san fudhadhuutii baay'ee iqaamaa sun si fayyada. Akkasumas immoo yoo baate waggaa tokko firii taatee hojjetamu ni jira jechuudha. Abbaa ta'e iqaamaa suni dhaggeeffadhu tokkoffaa warroonni dhuftan warroonni mana madaamii jirtanii nan bada jettanii yaaddanii yookaan baduuf immoo karoorsaa jirtan viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadha isin fayyada. Isin fayyadee adagaarra isin baraaree jiruu keessa isin jijjiiruu danda'a waan ta'eef hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti ani wanti jechuu barbaadu jechuudha. Yoo ala baatee maallaqa 2,000 hojjettaa 2,500 amma Saawudii kanatti baay'inaan 2,500 injiru yusaniin 1,800 baay'inni maaliif jennan dalagaan badeera biyyi kun banamee jira madaamonni quuftee jirti jechuudha amma yeroo ammaa kana gizee duraa dota 3,000 namoonni dalagatan jiru ijoollee baay'een amma dalagaa dhabne jedhanii baay'een isaanii ni boo'u jechuudha. Ani asirratti jechuudha ijoolleen mana madaamii jirtan tokkoffaa irratti ala ba'uun duratti gaafan ala ba'ee maaltu na mudata jettanii yaaduun ni dursa jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafa mana madaamti dhuftee baatu san namichi dhufee si baasu sun sawwaaqni jechuudha fageenya irraa meetira irraa herreeggate yookaan riyaala Saa'udii 5,000 7,000 si gaafata. Birriin 7,000 har'a Itoophiyaa yoo deeme meeqa ta'a jettee herreeggachuu qabda cinqillaatitti galchuu qabda 2,000 alatti hojjettu san duun ta'in. Inni lammaffaan immoo gaafan ba'ee badee hojjedhe nam milkaamoo hin milkaa'u jettee yaaduu qabda. Sababbiin isaa ati mana madaamti baate jechuun hattuu taatee jirta jechuudha. Yoo qabamte harka poolisiitti karatti hin baatuun qabdu. Tasa odoo dalagaa deemtu poolisii si qabuu danda'a. Odoo dalagaa waan takka hin dalagatiin birri sawwaaqa 5,000 yookaan 7,000 kaffaltee osoo waan takka hin dalagatiin poolisiin qabamuu dandeecha. Mana hidhaatti darbatamuu dandeecha. Odoo homaan hojjetatiin keessattuu Saa'udii kanatti nama hangashan hidhaatti nama dararu si mudachuu danda'a. Inni sadaffaan immoo namni tokko carrumatti iddilumatti kan ala ba'ee hojii hin argannetu jira. Iddilumti isaa jechuudha. Hojii nan argadhamu hin argadhu jettee madaaluu dandeecha. Gaafa hojii dhabdee ji'a 2 ji'a 3 waggaa tokko mana teeche akka sammuun kee gara biraatti si jijjiiramu beekuu qabda. Kan jirtu biyya ormaa keessa. Inni arfaffaan immoo gaafa mana madaamiti baate kiraa manaa kaffaluu kee beekuu qabda. Kiraa manaa odoon kaffalin mana ganda shaanxaa takka yoo qabaatte shaanxaa asitti herreeggatu warri kiraa jechuudha. Dirqama bakka bultu qabaachuuf mana kiraa kaffaluu qabda. Mana kiraa kaffaluuf immoo hojjechuu qabda. Inni sadaffaan immoo osoo dalagaa dhabdee baatii tokko mana teeche waan qonqoo keetii yoo harkaa hin qabaanne birrii takka gaafa dhabde agabuu buluu kee beeki. Ba'uun dura kana hunda isaa sirriitti hubachuu qabdaa jechuudha. Inni itti aanu immoo paaspoortii qabadhee yoon ba'e na fayyadaa jechuu dandeecha. Si fayyaduu danda'a paaspoortiin akkamiin gizee galtu irratti aga tokko si fayyaduu danda'a. Iqaamaan immoo sumni cabduu sin fayyadu sirii si qabsiisa. Akkamti si qabsiisa namichi iqaamaa si hojjechiise sun maqaan namicha sanii iqaamaa sanirra jira. Gaafa iqaamaa kee poolisoonni isa harkaa fudhanii ilaalan maqaan namicha sanii gaafa si gaafatan hiikkaa namicha sanii yoo wallaalte namicha san lakkoofsa isaallee achirra jira waan ta'eef itti bilbilanii namicha si yaamanii si qabsiisuu danda'u. Iqaamaa sin fayyadu. Inni itti aanu immoo maallaqa 3,000 alatti hojjetarra maallaqa birrii 1,000
mana madaamitti hojjettutti si fayyada. Akkamitti yoo jette gaafa mana madaamii dalagattu waan barbaada si bitanii si bituu haa baatan. Faalziin si haa bitanii maallaqa isaaniitiin si bitu. Kan garaatti gadi nyaattu kan isaaniiti. Uniformii hojjettee ittiin hojjetattu kan si bitan kan isaaniiti. Uffata kanarra maaliin goota? Maallaqa ati ji'aan kumni takka argattu sun osoo gurra hin kutin gara biyya keetii ergatte waan barbaaddeen hojjetachuu dandeecha. Kanaafuu mana madaamiitii baatee ala hojjechuurra riyaala kuma takkaan mana madaamii gaafa hojjette jijjiirama fidda waggaa tokko keessatti. Garuu ala hojjette kuma sadii noo hojjette waciin baastummoo kuma sadii san caalaa jechuudha. Niif galee kan itti baatan haadha keechan abbaa keechan yookaan obboleessa keechaniin odoo rakkoon addaa isirra ga'ee wanta karakkarattee yookaan immoo wanta kara seeratti dhiyeeffattee rakkoo san keessaa baatu hin dandeechu. Kasi ajjeesus si ajjeesisi qaleessi biraa deema. Akkasumas immoo madaamonni hedduun ijoolleen hiriyoonni akka tasaa kan bilbilaanis wajjin haasofnu akkasumas immoo asitti jarri faamiliin kun sarraatinyaa ala hojjetatan fidanii gaafa haanatti himan intalli takka ji'a 8 na hojjechiiste jette madaamiin ji'a 8 na hojjechiiste qoy mindaa kiyya qoy akkas jettu mindaa ji'a 8 malee harka duwwaa yoo ati hafuura baaste poolisii si qabsiisa naan jette poolisiin nan qabin jedhen harka duwwaa gara ijaazatti deebi'e jette. Kan haraama sodaatan kan cubbuu sodaatantu mindaa sanuu namaa kenna malee ijoolleen ala hojjetan gaafa ala baatee jette maallaqaayyuu dhabuu dandeessa. Kanaaf yaa obboleettii koo dhaggeeffadhu kan mana madaamii jirtu. Kaayyoodhaa manaa baate waan ta'eef mana madaamii sanitti sinaa darartu waan feete sinaa gootu. Gadi jedhaati manuma madaamii san keessatti hojjetadhaati waggaa 2 haa ta'u waggaa 3 haa ta'u jireenyi qormaata kana keessa of dabarsaati gara biyya abbaa keechanii galaa malee biyya ormaa keessatti hiqaama qabadheen bada akkas ta'een bada jettanii warroonni yaaddan baay'istanii dogongortanii jirtu jechuudha. Maaliif jenna homaa isin hin fayyadu baduun bu'aa tokko hin qabu sirii karaa isin balleessu jechuudha. Ijoollee hedduu nama gaafa nangala jette osoo wanni tokko biyyatti uumame nangalaayyuu gaafa jette akkaataa itti galtu hin qabdu. Kanaaf gaafa kontiraata jirtu immoo sa'aatitti barbaaddetti gaafa kontiraata kee fixatte san sa'aatitti barbaaddetti wanni tokko biyyatti ta'e yoo isin jedhan wantoota fiiddee galtuudha jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo obboleettii koo nan bada jettee mana madaamitii kottee kee hin kaasin manuma madaamii caqcaaqqaa san adabadhuutii gadi taa'e isatu si fayyada isatu bu'aa qaba isatu siniif ta'a jechuudha. Ani filannoon koo isa kanaadha malee kan mana madaamitii nan ba'a jettu sun anaaf filannoo miti jechuudha. Niif galee yaa ijoollee yaa obboloota koo rakkoon illee sirra ga'u gaafa mana madaamii jiraattu duutullee gaafa mana madaamitti duute reeffi kee seeraan siif gala madaamitu si galcha gara biyyaa. Seeraan jirta waan ta'eef imbaasitu si galcha gaafa oduu waraqatan qabaatiin alatti duute akkuma ijoollee kaawwanii kana alatti shamtee reeffi kee shamee biyyatti gala. Gaafa ammoo mana madaamitti duute seeraan dafee maatitti si gala. Fayyaa kee galtee maatii kee arguu dandeecha. Ijoollee baay'ee ala hojjetanii karaa ittiin galan wallaalanii akka itti galan wallaalanii umurii isaanii asitti fixaa jiru. Akkasii isiniin jedha waan wajjin turtaniif galatoomaa bakka dogongorratti dhiifamanaa